Harka daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa gahu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana muhaa Oromooti. Agaruma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube oduu keenya ammaaf qabanne kan jalqabnan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuu booddee godinoota Oromiyaa hedduu qabate keessatti bulchiinsa siviilii ijaaruudhaan imala isaa gara magaalaa Finfinnee itti fufu beeksisuu isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo godinoota diina jalaa bilisa baase keessatti bulchiinsa yeroo uummataa wajjin ta'uudhaan hundeessuu beeksisee jira. WBO'n lola jabaa imala gara Finfinneetti yoon jalqabeen godinoota Oromiyaa sadii mootummaa gabroonfataa bilisiginnaa keessaa baasuudhaan bilisoomsuu erga himee ammoo godinoota lamarratti bulchiinsa siviilii hundeessuudhaan imala gara Finfinnee itti fufuusaa beeksisee jira. Godinoota sadi qabate keessaa WBO'n godinoota lama Qeellam Wallaggaatii fi Wallagga Lixaatti bulchitoota godinoota kanneen ifa godhuudhaan gara Wallagga Bahaa bakka humni finxaaleeyyii Amaaraatii fi akkasumatti illee gama kaaniin kutaalee Oromiyaa biroo keessatti bakka makalaakaa humni addaa Oromiyaatii fi kanneen biroo ammoo hidhachuudhaan uummata keenya nagaa itti fixaa jiranitti ammoo qajeeluudhaan haga magaalaa guddoo Oromiyaa kan taate handhuura ciniinnaa Oromootti ammoo deemuudhaaf akka jiran ajajaan olaanaa WBO'dha. Kumaandar Marroonis himanii jiru. Bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa yeroodha jaallee mirkeessaa gochuun ammoo yoomuudhaan bulchiinsi kun kan waraanaa otoo hin taane kan sibiilii jechuun dubbatan jaallee Marroon yeroo haasaa godhan waltajjii gubbatti godina Wallagga Lixaa jaallee bilisummaatu hoggana jechuudhaan ibsan Kumaandar Marroon WBO'n ammoo gaafa sibiilii soomse waraanuma qofatee hafa jetteetis hin eegin jechuudhaan hawaasa Oromootiifis ergaa dabarsanii jiru. Bulchiinsi Qeellam Wallaggaatii fi Wallagga Lixaa hogganoota jaal Marroon jedhaniin jaallee milkeessaa fi jaallee bilisummaadhaan hogganamaa jiraachuunis himamee jira. Ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo waliigalaa Kumaandar Marroon qeerroon Oromootis gara qabsoo galaa jechuun dubbatanii jiru. Qeerroon WBO'tu nu erga jechuudhaan nama rakkisuu fi yaaddoo namatti toosiin qabu jedhan. Maqaa waraana bilisummaa Oromootu nu ergee fi gama kaaniin maqaa qeerroo himachuudhaan kanneen hawaasa rakkisaa jiran irraa of eeggachuu qaban jechuun ergaas dabarsee jira. Qeerroon hidhatee diina isaa ibiddatti qabsiisuu qaba jedhan Kumaandar Marroon. Kana malees ammoo qeerroon hidhachuu qaba qabsaa'uu qaba yoo jennu qeerroon ammoo dirqamaan dirree waraanaa qofa deemee leenjii fudhachuu qaba miti kan jedhan. Akka ijoolleen Tigraay gammoojjii gaaraa keessaa yaate diina si yaaddeessite kanatti ammoo qeerroon Oromootis bakka jiru hidhachuudhaan diina isaa yaaddeessuu qofa otoo hin taane barbadeessuu qaba jechuudhaan qeerroo Oromootiifis ajajaan waliigalaa waraanaa bilisummaa Oromoo jaallee Marroon waamicha dabarsanii jiru. WBO'n bakkoota yeroo ammaan tana qabatee jiru godinoota Oromiyaa keessaa godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa akkasuma godina Gujii yoo ta'u jiddu galeessa keessaa bakkoota hedduutti ammoo gandootaa fi magaalota aanaa qabachuudhaan godinoota hafan ammoo to'achuudhaaf diina isaa kuffisee kufaa jira. WBO'n imala isaa gara magaalaa Finfinnee joo marsaa lammaffaa jalqabeen yeroo ammaan tana injifannoo guddoo argachuudhaan godinoota hedduu qabachuudhaan kaanis marsee yeroo ammaan tana magaalota baay'ees dhuunfachuun gandoota baadiyyaa harkatti galfachuun bilisiginnaa keessaa baasee jira. Godina Qeellam Wallaggaatii fi Wallagga Lixaatti aanee ammoo godinni Gujii lamaanii fi gama kaaniin godinni Booranaa akkasuma jiddu galeessatti naannawa addaa Finfinnee dabalatee bakkoota baay'ee marsee jiru. Yeroo tokkotti ammoo bilisa baasuudhaan magaalaa gudditti diinni buufatee jiru Finfinnee keessattis ammoo diina Oromoodhaa kan ta'e bilisiginnaa fi gama kaaniin ajajoota finxaaleeyyii Amaaraa araa kiiloo buufatan qabuudhaan ammoo seeratti dhiyeessuu akka ta'uuf deemu wajjin WBO kana booddees himamaa jira. WBO yeroo ammaan tana yeroo humni TDF ifduuba deebi'aa jiru kanatti ammoo Oromiyaa keessatti saffisaan magaalota hedduus qabachuu itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha wal argaan uummata kiyyaatii fi kan koo magaalaa guddittii biyyatti jechuun erga himee as ammoo guyyaa kaleessa magaalota gurguddootaan bakkoota baay'ittis lola jabaa gaggeessaa turuusaatu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha gandoota baadiyyaarraa kan jalqabe imala isaa gaafa bosonaa bahu magaalotaa fi aanota qabachuudhaan godinoota sadii yeroo ammaan tanaa dhuunfate lama keessatti mootummaa uummataa hundeessuudhaan godinoota hafan qabachuudhaaf yeroo ammaan tana diina isaa kan ta'e mootummaa gabroonfataa bilisiginnaa barbadeessaa jira. Uummanni Oromootis bakkoota gara garaatti waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gonfachuudhaan
jechuudhaan diina isaa bakkoota baay'ee keessaa baqachiise daandii gurguddaa qaxxaamuru yoo argan karatti bahuudhaan simachaa jiraachuunis mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiin keenya mootummaa diina uummata ta'e qofa gubbaarratti jechuudhaan simee jira. Oromoon kanaan dura ammoo akka bulguutti kan tilmaamamaa ture yommuu ta'u gama kaanii warri finxaaleeyyiin Amaaraatis Oromoon bulguudha gama kaaniin ammoo akka Oromoon nama nyaatutti saba marattuu himaa kan turanii fi addunyattis himaa kan turan ammoo addunyaan dogongoratti fudhattee kan turte yeroo ammaan tana Oromoon hammataa akka ta'es argitee jirti jedhan Jaalle Marroon. Oromoon akka bulchuu danda'u kana boodas ifattis mul'atee jira jedhan. Waraanni bilisummaa Oromootis if duuba hin deebi'u jedhan. Addunyaan ammoo mirga keenya falmachuurraa if duubas nun deebiftu. Addunyaan kan barbaadu nurraa ammoo cunqurfamne isaanitti watwaatu qofa otoo hin taane diina keenya falmanni aangoorraa kaafne waan nurraa barbaadamu san gochuudha jedhan. Kana booddee ammoo biyya addunyaa kan nu dura dhaabbatu hin jiru jedhan Jaalle Marroon. Oromoo yoo tokkoomee jabaate abbaa biyyummaa isaa ammoo ifatti mul'isuudhaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana Oromoo ofirraa dhiibaa jirtu kanas tokkoomsee bulchuu danda'a jedhan. Oromoon bakka maraa tokkummaa isaa jabeessuudhaan waraana bilisummaa Oromoo cinaas dhaabbachuu qaba jedhan. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kun ammoo waltajjii san gubbatti haasaa isaanii yoo xumuran Oromoodhaaf ergaa dabarsaniin saba kootiif anqaali isiniifin du'uu jira isiniifin wareegamuu jira Oromoo mara nan jaaladha jechuudhaan ergas dabarfachuudhaan wal argaan keenyaa fi keessan magaalaa Finfinnee haa ta'u jechuudhaan dhaammatanii jiru. Gama biraatiin waraanni kaabee Itoophiyaatti deemaa jiru gara duguuggaa sanyiitti geessuu danda'a jedhan miseensi koongireesii Ameerikaa Seneetar Kiriis turtii raadiyoo BBC Focus on Africa waliin taasisan irratti waraana Itoophiyaatti adeemaa jiru jalqabarraa kaasanii hordofaa turuu kan himan ammoo Seneetarri Ameerikaa kun Kiriis waraanni Itoophiyaa keessaa fiixee duguuggaa sanyiirra jiraachuu isaa ammoo daran yaaddeessaadhaas jedhanii jiru. Waa'ee waraana Tigraay ammoo jalqaba ministeera muummee Itoophiyaa biyya waliin ammoo yoo dubbadhu TPLF raayyaa Tigraay keessa ture irratti ammoo tarkaanfii fudhachuu hordofee Abiyyi reefu TPLF irratti haleellaa banuudhaaf jalqabuurra ture jedhan. Seneetar Kiriis yoo dubbatan yeroo san ammoo Ameerikaa fakkeenyaa fudhachuudhaan wayitii waraanni waliin Ameerikaa eegalu jeneraalonni gama lameenuu ammoo turan waraanicha torbaanota keessatti xumura jechaa akka turan ittiin himee ture jechuudhaan dubbata. Inni garuu ammoo tarkaanfii waraana Tigraay keessatti loltoota isaatiin eegalan torbaanota keessatti kan xumuranii fi gama kaanii wanti ijoon hogganoota garee yakkamaa muraasa itti marsanii qabuu qofa malee waraana waliinii guutuu akka hin taanes natti himan jechuun dubbatan. Waraanni waliinii Ameerikaa torbaanota keessatti xumurama jedhamee eegalame waggoota 4 akka turee fi waraana hamaa dhiigni hedduun irratti dhangalee akka ta'es itti himeen ture jedhu. Fakkeenyi waraana waliinii Ameerikaa kun ammoo akka of duuba deebi'u isa taasisa jedheetiin abdadhee ture garuu ammoo hin taane jechuudhaan dubbatan. Waggaa tokko booda ammoo gama lamaaniinuu akkasuma loltoonni Eertiraatii fi milishoonni naannoolee waraana suukanneessaa keessa waliin galanii jiran jechuun dubbate. Amma waraanni danqamee jira jedhan furmaanni waaraan ammoo kan argamu tokkolleen hin jiru jedhan lola kanaani. Kanaaf ammoo qaamolee lamaanuu hatattamaan gara marii akka dhufan hubachiisuun barbaada jechuudhaan Seneetarri Ameerikaa kun Abiyyi Ahmadii fi gama kaaniin warra TPLFis ergaa dabarsanii jiru. Ameerikaan ammoo irra deebiidhaan waraanichi mariin xumura akka argatu waamicha gochaa turtee jirti. Sochii gama waraana Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru kanaan ammoo pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Obasanjoon godhaa jiran ammoo akka deeggaranis Ameerikaan beeksiftee turte. Obasanjoon hogganoota mootummaa federaalaatii fi gama kaanii naannoolee akkasumas kan TPLF waliin marii godhaa kan turan yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaa ammoo yaada furmaataa isaan dhiyeessan eegaa jiraachuu waajjirri muummee ministeeraa kan Abiyyi Ahmadis kanaan dura himee jira. Itoophiyaa keessatti milishoonni sababoora godhachuudhaan ijaaramanii jiraachuun ammoo biyya Yugoslaaviyaadha ni yaadachiisa kan jedhan Seneetar Kiriis. Kunis ammoo akkuma Yugoslaaviyaadha Itoophiyaanis bittinnaa'u malti jechuudhaan yaaddoo qabaachuu isaanii dubbatanii jiru. Itti fayyadamni jechoota saboota jidduu jiru ammoo akkaataa marsaalee hawaasaa yeroo ammaan tana hammeessaa jiru. Muddamni milishoota naannoolee jidduu jiruu fi ammoo kan biroolleen daran akkaan isaa yaaddeessus himanii jiru. Qarqara nagaa mariin argamuurra otoo hin taane ammoo Itoophiyaan qarqara waraana gara duguuggaa sanyiitti geessuurra jirti jechuun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo faallaa kanaatiin biyya TPLFin diigamuuf jirtu baraaruudhaaf lolaa akka jirus himaa jira.